Toota hordoftoota dhaggeeffattoota keenyaa akkam ooltanii nagaa keessanii jirtu isiniin jecha nuti immoo har'a dachaanii waawii qabannee dachaanii ani miliyoon jechuudha. Ani miliyoonii innis maal beektamni nu qabannee dachaanii har'a immoo chaalenjii waan xiqqoo jechuudha. Innis maal beektan chaalenjiin kun haayilaandiin kana jechuudha. Haayilaandiin kun lafa nuu dhaabbataa. Lafa dhaabnee jechuudha. Achirraa immoo meetira 2 jechuudha. Uleewwan argitan kun uleen kun meetira 2. Meetira 2 kanarratti immoo caafi irratti jechuudha. Caafi isaa kanarratti asii gadeen immoo meetira 1 xiqqoo hanqata jechuudha. Fuwaa wayii yookaan kirrii wayii jechuudha. Asii gadi qaxxalamee dheerateera. Wanni kun immoo kan argitan kun shiboon kun jechuudha. Shiboon kun akkanatti irraa hiikamee ulee meetira 2 kanaan haayilaandii dhaabatan keessa akkanatti jechuudha. Haayilaandiin dhaabatee san keessa akkanatti harka tokkoon yeroo 2 jechuudha. Daqiiqaa tokko jechuudha. Isa namni akkanatti fuudheetu haayilaandii isaatti dhannoo kana shiboo kana gadi keessa kaa'e yaa akkuma argitan nyaanni kun hin jira jechuudha. Daabboodha kan argata jechuudha namni haayilaandii isaatti galche. Mitiire yuutis kana galche daqiiqaa tokko amma daqiiqaa tokko yaade dhaabe deebi'ee daqiiqaa tokko immoo ana yaala achirraan daqiiqaa tokko isaa daqiiqaa 2 qabna jechuudha. Addaan kukkuneetoo kanaaf hordofaadhaa mee yaadii keenya kana yaadiin keenya kana siniin jenna ammaa fi sarraa eegale jechuudha. Turtiin keenya nufaan haa ta'u nu ilaalaa. Daqiiqaa tokko inni irraa tolii galle jechuudha. Amma kaata eegi oo daqiiqaa isaan eegaa. Kun kaasini qoy. Daqiiqaan qabaaf jechuudha daqiiqaa tokko keessatti. Amma qophaa'ee daqiiqaa si dhufaa jira. Abeet daabboo argatte kan hawwaasa galchite daabboo nyaachaa jechuudha. Jalqabee yaalaa jira jechuudha. Yaa tokkicha keessa fixachuu jechuudha. Hingaachuu qabdudha. Yoo nan nyaadhatte. Guri guri. Cuma saya cuci lagi asal kecil tak kena. Kita masih kalah. Masih. Nida. Chance isa dhumaadha.
Ini kan mati. Ini itu. Harka tokko. Dia dubati. Aku lamanunya. Harka. Dia dubati. Udah umur gue. Entah ada di kelas apa. Nanti berapa? Mana? Kira dari mana? Harga dheeraa jechuudha. Lafaati sagalitti. Akka dhiiga hosa dhumaa irratti argadhee jira. Ammaa fi kunuuti balaan hootis isa kana anuma argitan kana kun argadhee jira. Kunan kutaa nyaannu siin jira. Kana huna oduu wanni kun jechuudha. Yookaan immoo bifa biraatiin illee ta'uu danda'a maal seetanii yookaan lallaafaa jechuudha. Yookaan immoo biiraan soo ta'e akkanatti taa'ee abbaan argaatu biiraa hin dhugaa yookaan lallaafaa soo ta'e hin dhugaa. Nuti immoo kan miliyoona hojii qopheeffanne kanuma garuu kan nyaata caalee jiraaree hin jiru natti fakkaate. Kanaaf kunooti har'aa fi chaalenjii keenya kana fakkaata. Waan hordoftaniif guddaa galatoomadha isiniin jenna. Ammaa fi kan argannee walumaa nyaannu isiniin jedha. Turtii gaarii.